video kiyarra kanan wasali kana sitagarsiisu ta'a. Namoonni naannoo nagafachuu maanni teleedhaaf raqabdomoo maaliif daataan bilbila keetii akkamitti akka hin dhumne gootaa baay'ee tursiisamee naan jedhu soo gaa'es viidiyoo kiyyarraa kanaan daataan bilbila keessanii akkas hin jalaa dhumne wantoota gochuu qabdan tiippota baay'ee kan sitti mucaa. Kaan lammaffaa immoo kanan sitti mummaa inni baatirii silkii keessanii jechuudha. Baatirii silkii keessanii dafee dhuma yoo ta'e kan duraan turuu irraa harka lama akka baay'ee keessanii turu akkamitti akka gochuu dandeessan viidiyoo kiyyarraa kanan sitti mucaa jechuudha. Karaa sadaffaan namoonni baay'ee yeroo daataa ibsitan qarshii keessa jiru isin jala xabbi isin godhaa gochaa jira waan ta'eef fakkeenyaaf akkas nuti siimii keessan keessaa kaardii birrii kuwanii qabdu yoo ta'e birrii shaniin daataa itti bittanii garuu birrii shaniin daataa itti bittanii birrii shan keessatti isin hafeera jechuudha. Garuu yoo isin daataa saaqxan birrii shan keessa jiru sun daataa saniisee birrii shan keessa jiru sun ni nyaata jechuudha. Daataa telee hin beektu namoonni baay'ee fiilni gootu jedhee yaada jechuudha. Anis akkamitti akka isa dhaabdan daataa silkii keessanii malee birrii achi keessa qabdan akkamitti akka teleen isin jala hifanne akka gochuu dandeessan viidiyoo kiyyaarraa kan isitti muda. Qoqoy. क्या बात कर रहे हैं? Amma maatu like hin goone, share hin goone, subscribe hin goone, subscribe godhi. Like istu. Yoo barbaadde immoo share gochuu ni dandeessa. Kara viidiyoo kiyyaa deemnu. Ciao. Okay guys, TP1 shanan babbareedoo efficient irraa kaasee hanga advanced kan namuyyuu isinitti himuu hin dandeenye TP1 shanan kanan fayyadame percentii dhibba kan naa hojjete daataa bilbila kiyyaa TP1 shanan keessaa TP1 isin beekne yoo jiraate channel kana subscribe ni gootu jechuudha. So TP1 tokkoffaa salphaarraa kara advanced waa deemnuuf dura kan laallu daataa saveridha jechuudha. Data saver keenya kara setting keenya seenuudhaan kara mallattoo setting kana tuquudhaan iddoo network and internet kan jettu kana ni tuqudha jechuudha. As biratti network and internet kan jedhu kan erga tuqnee booda mobile data nu fida jechuudha. Mobile data san gari tuqna data saver as biratti akka argitan data saver an jedhamu kana ni argitu ishii kana use data saver an jedhu kana ni tuqna jechuudha. Mallattoo search kana tuqna akka as biratti argitan data saver an jedhu kana iddoo search kana tuquudhaan data saver jettanii sarrachanii karaa salphaatiinis argachuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf aappoonni osoo isin eeyyamiin background irra run godhanii daataa bilbila keessanii baay'ee fixan jiraachuu danda'a. Kuni daataa saverin kunis akka aappootiin background irra run godhanii akkaataa daataa keenya karaa backgroundiitiin kan fixnee fi eeyyama keessan malee aappiin tokko akka hin banamne background irratti akka hojjechuu hin dandeenye kan isinii godhuudha jechuudha. Kuni baay'ee isin barbaachisaa. Kanarra immoo kan shanaffaa qabdu kana shanaffaa shook isin gochuu danda'a jechuudha. Karaa lammaffaatiin immoo kan isinii qabadhee use light version of app kan jedhudha. Aappiiwwan baay'ee populaarii ta'an kan akka TikTok, Instagram, Facebook fi kanneen kana fakkaatan aappiiwwan gurguddoon kun light version qabu jechuudha. Light version jechuun aappiiwwan gurguddoo ta'anii garuu piroosesoota baay'ee kan of keessaa hin qabne yoo ta'e fakkeenyaaf Facebook yoo faanne as biratti aappiiwwan gurguddoo kan akka Facebookiin kun light version kan qaban kun akka daataa xiqqoo nyaataniif qofa develop kan ta'anii jechuudha. Kana jechuunis daataa xiqqoo nyaatu jechuudha. Yoo buuftanis meegaabaayitii xiqqoo fi piroosesoota gurguddoo waan of keessaa hin qabneef daataa xiqqoo faachuu danda'u jechuudha. Akkasumas illee TikTok Lite yoo faanne TikTok Lite jettanii sarrachan akka as biratti argitan TikTok Lite daataa save jedha jechuudha. Data save kan jedhu kun TikTok Lite ta'ee TikTok sanirra isa kanatu data save godhaa jechuudha. Akkasumas illee meegaabaayitii xiqqoodhaan fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kun proof isaati. Karaa sadaffaan immoo Instagramis ilaaluu dandeessu kanirree yoo buustanis data meegaabaayitii xiqqaa isin gaafata jechuudha. Sababni guddaan aappii light version kana fayyadamtan aappii meenota kanneen akka gurguddoo aappiin meenota warri ta'an TikTok kanneen akkasii jechuudha. Background irratti ni hojjetu settingoota advanced settingoota baay'ee of keessaa qabu jechuudha. Isinis akka advantageetti aappii light version kana fayyadamuudhaan baay'ee daataa baay'ee keessan oolchuu ni dandeessu. Karaa lammaffaatiin immoo meegaabaayitii xiqqaanis buusuu ni dandeessu. Background irratti run isin jalaa godhee isin rakkisuu advantage guddaadha. Light version kana dirqama fayyadamuu qabdu jechuudha. Karaa sadaffaatiin immoo kan laallu turn off auto play background jechuudha. Osoo isin hin eeyyamin viidiyoo kan taphachiisu aappotiin fakkeenyaaf Facebook yoo faanne Facebookiin osoo isin hin eeyyamin akkuma Facebook bantaniin
kan wannoo banan jira jechuudha. Ofuma akka play godhuu kan jiran jechuudha. Isas kanaafu turn off gochuudhaan isas wannoo jechuu dandeenya. Akka as biratti argitan background irratti akkuma Facebook yookiin Instagram bantaniin viidiyoonni garaagaraa afumaan nu taphachiisu akka inni hin taphachiisne gochuu ni dandeessu jechuudha. Kana gochuufis maal gochuu qabdu? Karaa as biratti akka argitan sarara sadan as biratti akka argitan kana ni cuqaastu jechuudha. Erga sarara as biratti cuqaastanii booda karaa gadi deemuudhaan setting and privacy kan jedhu ni argitu achumaanii. Setting and privacy jalatti preference jala media kan jedhu ni argitu jechuudha. Achi media kan jedhu kana cuqaasuudhaan as bira akka argitan optimize irraa karaa data saver itti ni jijjiirtu. Isa kana immoo only on wifi kan jedhus jira, kan never play auto backgrounds kan jedhu jira jechuudha. Isin kan jijjiirtan never play auto background yookiin on wifi only bootanii jijjiiruu ni dandeessu jechuudha. Raffaan use wifi for update kuni kan baay'ee barbaachisu jechuudha. Yeroo hundumaa aapponni garaagaraa yoo galakkifaman update nu godhamu jechuudha. Aapponni garaagaraa fakkeenyaaf Play Store keenya irratti deemnee isinitti agarsiisu. Play Store keenya irratti aappota garaagaraatu jira jechuudha. Aappota garaagaraa kan akkuma aappotni sun galakkifaman aappoti san irratti onaroon aappoti san irratti maal ni godhu update nu godhu. So aappis sun update akkuma argate aappotiin tokko ofuma Play Store irraa maal godhu ofuma update godhanii data bilbila keenya osoo nuti umaa waan faayidaa qabu osoo fayyadamin ofuma update of go'anii kan data bilbila keenya fixaniif jechuudha. Isa kanas akkan goone gochuudhaaf as biratti karaa Play Store keenyaa galuudhaan mallattoo profile as biratti argitan kana ni cuqaastu. So mallattoo profile erga cuqaastanii booda as biratti gadi deemuudhaan iddoo setting kan jedhu kana ni argitu jechuudha. Erga setting kan jedhu kana erga argitanii booda network preference kan jedhu kana as biratti ni argitu. Ishii gadi iddoo sana tuqaasuudhaan auto update app kan jedhu kana jira jechuudha. Auto update app kan jedhu kana irra cuqaastanii update over wifi only jechuu qabdu jechuudha. Update over wifi only ma update isin haa godhu update isin haa godhu garuu app wifi jedhu qofa update akkana godhu app isan qofa heeyyameefi jechuudha. Data bilbila keessan heeyyama keessan malee hin tuqu jechuudha. Yoo barbaadanis as bira uftanii don't auto update app jechuu ni dandeessu. Sirma update akkanaan goone jechuu dandeessu. Isiniif advantage kan qabu garuu update over wifi only kan jedhu kana recommend isiniin godha. Isinis akka barbaadan gochuu ni dandeessu jechuudha. Achiin kana booda siftiin keessan background isin eeyyama keessan malee homaa gochuu hin danda'u. Daataan bilbila keessanii parsantii dhibbatti anis akkasitti fayyadamaan jira waan ta'eef akka baay'ee dabalu baay'ee shuurii ta'een isinitti himaa jechuudha. Fi kan baay'ee isin barbaachisu kanan jedhee shanaffaan tiippii shanaffaa kana kan dhumaa wajjin wal qabata waan ta'eef umarrattan isinitti hima. Amma immoo kanan isinitti himu baatirii silkii keessanii akka hin dhumne kan godhu jechuudha. Baatirii silkii keessanii namoonni baay'ee wantoota kana karaa kanaan baay'ee nagaafatanii turtanii isa kana baay'ee orkuudhaaf wanta salphaa kan isin gochuu qabdan jechuudha. Karaa silkii bilbila yookiin karaatti bilbila san galtanii as biratti wanta salphaa tuquu qabdu. As biratti ni argitu. As biratti akka waan jedhamtu kana yookiin urjii as biratti argitan kana urjii nu tuqxu. Erga urjii tuqxanii masalaala nu tuqxu. Akka argitanitti kanatti fuudhan urjii masalaal 99 duwwaa jettanii masalaala yoo tuqxan akka kanaatti isin fida jechuudha. Yeroo sana akka kanaatti direct isin fida. Akkuma asirratti argitaniin baatirii saver reset anjoo kana jira jechuudha. Kanas baatiriin keessan bifa duraanii irraa parsantii 200 kan dabalu yoo ta'u silkiin keessan akka haaraatti reset ta'e jechuudha. Okay guys, kan uumatti isin barbaachisa kan jeetii bishanaffaa fi umarratti immoo karaa sadaffaatiin kan isin barbaachise ta'e maanni baay'ee barbaachisaa viidiyoo kanarratti baay'ee barbaachisaa kan ta'e waan lamaaf isin fayyada. Tokkoffaa daataa bittanii erga daataa bittanii booda daataa bilbila keessanii yeroo baay'ee teeleen daataa bilbila keessanii dhiisee qarshii keessaa qabdan kan isin jalaa fixu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf daataa meeggabaatii 500 bittana jennu daataa meeggabaatii 500 bittan san dhiisee akkuma daataa bittaniin qarshii keessaa qabdan dafee isin jalaa fixa teeleen yeroo kanan beektu. Isa kan hammatee fi karaa lammaffaa immoo daataa bilbila keessanii akkuma daataa saffixaniin ofumaa daataa automaatikaalii ofumaa kan dhaabu kan isinitti agarsiisu jechuudha. Karaa siitingii silkii keenya irra jiru galuudhaan bifa lamaan kan asitti agarsiisu ta'a. Tokkoffaa warra silkii Samsungii qabdanii fi warra silkii kaanii qabdanidha. Warra silkii Samsungii qabdan akkuma karaa siitingii keessanitti galtaniin bifa connection kan jedhu kan isin ufuu ta'a jechuudha. Connection kan jedhu kana tuquudhaan karaa kana galuu dandeessu.
Warri silkii keessan kana biraate immoo network and internet kan jedhu kana ni tuqaastu jechuudha. Network and internet kan jedhu kana tuqaasuudhaan mobile data kan jedhu kana ni tuqtu jechuudha. Warri immoo silkii keessan Samsung ta'e data usage kan jedhu kana tuquudhaan karaa data usage kan jedhu kana tuqaasuudhaan karaa kanatti dhufuu dandeessu jechuudha. Warri silkiin keessan Samsung ta'e erga data usage kan jedhu kana tuqaastanii building cycle and data warning kan jedhu jira jechuudha. Yoo data bilbila keessanii bantan malee inni kun isinii dhufuu danda'u jechuudha. Building cycle and data warning kan jedhu kana tuquudhaan data limit kan jedhu kana off jedhee isinii dhufaa jechuudha. Off jedhee kan isinii dhufa kana isin on gootanii amma isin barbaadan galchuu dandeessu jechuudha. Warri silkii Samsungiin ala silkii kan fayyadamtan immoo akkanatti isinii dhufu jechuudha. Mobile data kan jedhu kana isin dhufu data warning and limit kan jedhu kana dhufuudhaan isa kana gadi tuqxu jechuudha. Achuma isa kana isin akkuma kanatti isin dhufa jechuudha. Isa kana on gochuudhaan data limit kan jedhu kana jalaan akkanatti isin dhufa jechuudha. Data limit kan jedhu kana jalaa yoo isin dhufe ani fakkeenyaaf GB tokko bite yoo ta'e GB tokko san keessaa akkuma GB tokko fayyadameen daataan kiyya akka cufamu yookiin akka birrii ani keessa qabu akka nyaanne akka yoon barbaade tokko jedheen asirratti barreessa GB tokko san fayyadamee booda data qarshii kiyya ani keessa qabu nyaachuu danda'u jechuudha. Kanaafuu GB tokko tuqeetan set gochuudhaan akkanatti data ergan GB tokko fayyadamee booda qarshii kiyya fayyadamuu danda'u jechuudha. Ufumaan internetiin dhaabbataa qarshii kiyya umaa tuquu danda'u jechuudha. Tiipi tokko akka badhaasatti isinifan dabalaa jechuudha. As gubbaa set data warning kan jedhu kana tuquudhaan yoo daataan keessan uume akka notification isin galus gochuu dandeessu jechuudha. GB tokko hammana ta'a. GB tokko megaabaayitii 1024 jedheetuma asirratti isinii fida. Set data warning gochuudhaan akkamitti wannoo jechuu dandeessu jechuudha. Yoo kana bitees immoo megaabaayitii ta'e fakkeenyaaf ani bite megaabaayitii harka keenya mirgaa kan jiru GB kan jedhu kana iddoo kana cuqaasuudhaan megaabaayitii MB kan jedhu kana nuufa jechuudha. Isa cuqaasuudhaan amma fakkeenyaaf ani megaabaayitii 200 kanan bite yoo ta'e megaabaayitii 200 kiyya erga uumee booda set godheetan erga megaabaayitiin kiyya 200 san uumee booda karaa akka qarshii kiyyatti hin darbine data kiyya cufuu fi akka qarshii kiyyatti hin darbine gochuu nan danda'a set gochuudhaan akkanatti fayyadamuu nan danda'a jechuudha. Tiippii babbareedoo akkana akkasiin bira ga'uuf chaanala kiyya follow gochuu dagatina. Viidiyoo kana like gochuudhaan nama shaniif share gochuun dagatina.